Egaa hayyee akkam jirtu har'a marii godhachuudhaaf nama haga afurii taanee walitti dhufne. Kunillee abbaan biyyaa Sweden irraayi nu sadeen immoo obbo Kaffaaloo, obbo Waaqee fi Anasnaaqan biyya Norwees irraayi. Hunduu yoo dabareen isaanii ga'u maqaa ofii guutuu ibsatanii jalqabu. Mariin keenya har'a godhachuu yaalallee haaluma biyya keenya keessatti deemaa jiru kan nus biyya jiru yaaddeessaa jira. Waan biyya keenyatti deemaa jiruu fi alaraayis biyya keenya irratti gaggeeffamaa jiru kun yaaddoo guddaa waan nutti uumeef kanarratti mari'achuuf walitti dhufne. Kunis egaa akkuma beekamu torbawwan darbe keessattuu alagaan rakkinoota uumerraa kan ka'e biyya keenya keessatti kana mormuudhaaf uummanni keenya keessattuu dargaggoon hiriira ba'anii haala kanarratti miidhaan namarra ga'ee keessattuu alagaan immoo rakkinoota kana irra darbeetu gara amantiitillee jijjiiree nama keenyallee akka warra kuchiisuu fi biyya keenya keessatti akka jeequmsi ka'u gochuu yaalanii jiru. Sanirrallee darbanii yeroo ammaa kana waan baay'ee ta'aa jira. Abbaa biyyaatirraa yoo jalqabnee marii keenyatti fufne gaariidha. Ani abbaa biyyaa roobaanaan jedhanii hundi keessanuu akkam jirtan dursee nagaan isin gaafadhaa itti aansuudhaan kaawwanni walitti dhufneef kuni waan hunda yaaddeessu kunis maali yoo jenne yeroo ammaa kanatti leellistoonni sirna dabree alaa keessan wal qindeessanii ummata keenya irratti fuuleffachuu tokkotu jira. Hoo isaanii danda'ame dhaadachuunis hin jira. Nuyi ummata miliyoona 60 olii jedhu kanammoo beektonni isaanii irraan hafne aktivistoonni isaanii irraan hafne kana bira dabree abbootiin amantaa irraan hafne qabaattonni isaaniitis akkasumatti waliin dhaabbatanii jiru. Hamma isaanii danda'ametti rakkoo biyya isaanii keessa turee fi jiru san qabbaneessanii rakkoo san immoo biyya keenyatti as fidanii biyya keenya keessatti rakkoo uumuu barbaadu. Kunis tattaaffiin yeroo amma bultii 7 dabre kana godhaa jiran baay'ee hamaa ture. Akka silaa yaadaniin itti milkoofne malee waan isaan yaadan guddaa ture. Kunis maali yoo kan jennu ta'e dhoksaadhaan meeshaa hidhatanii biyya keenya keessas meeshaa seensisanii meeshaa seensisan kana daran immoo ummatuma keenya addaan qooduu tattaafatan keessumattuu naannoodhaa fi amantiidhaan nama keenya addaan qooduudhaan akka ummanni keenya wal afaan deebi'u ofii wal dha'uu hedduu tattaaffii godhaa turanii. Isa kanas immoo dabranii amma lafti isaa waan kana itti eegalan Baalee keessatti eegaluun dabranii Adaamatti eegaluun bakka silaa ummanni keenya warri amantii lamaanuu hordofu jirutti waan kana eegaluun isaanii san keessa immoo seenanii akka ofii waan kana godhanii balaa kanas ofii eegalanii dabreetis immoo akka ofii miidhamanii yookaan akka waan warri amantii isaan qaban san qabu miidhameetitti mul'isuu barbaadanii alatti illee bifa kanaan dhiyaataa jiru. Kuni baay'ee yaaddeessaadha. Ala kanattis immoo kana bira dabree amma bakka gara garaatti Ameerikaa keessattis namoota sila bobbaasanii horiis gannaqanii duula guddaa oofaa jiran keessumattuu aktiivistii keenya Jawaar irratti wanti deemaa jiru Jawaar qofarratti kan deemaa jiru Jawaar haa maqaa dhawa malee Oromoo hunda irratti duulaa jiran. Jawaar ijoo Oromooti. Argituu Oromooti. Oromoo ija dhaamsuudhaaf Jawaar bichaattuun Jawaar qofattuun dhaabbanne muummicha ministeeraa keenyattis duulaa jiran amma waan isaan barbaadan waan inni hin gooneef osoo fedhii isaaniitti Oromoon Oromootti duulee muummichi ministeeraa Jawaarin hidhee isaan gammachiisa ture. San gochuu dhabuurraa kan ka'e deebi'anii amma isarratti illee duulaa jiranii. Gochaan isaanii kun duranaafis karamitti deemaa jira kan jedhu kuni nama yaaddeessa, baay'ee nama yaaddeessa. Kanarraa uummanni keenya haala deemaa jiru kana hubatee
maal gochuu qabna maal ta'uu qabna kan jedhu laallachuun gaariidha. Kanaaf immoo maaltu karaa banne yoo jenne bakka garaagaraatitti laafinoota fi tokkummaa laafinoota nu jidduu jiru keessattuu tokkummaa dhaba dhaabota siyaasaa keenya jidduu jiru wal hubannoo dhaba dabree bakka bakkatti uummata keenya jidduutti mul'atu kanatti gargaaramuu barbaadan kanatti dhimma ba'uu barbaadani. Kanaaf uummanni keenya kana hubatee tokkummaa isaa jabeeffachuun wal dhaga'uun dhaabonni siyaasatis wal dhaga'uun walitti dhufanii mari'achuun garaagarummaa jirus of duuba kaanii waan sila alagaan yookaan warri sirna dabre kana leellisu kun qiyaafatee nutti deemu kana qindeeffatee nutti deemu kana ofirraa faccisuun barbaachisaadha. Gaafa san ofirraa faccifne jijjiirama kanas fiixa baasuu dandeenya akka inni galii isaa rukutu gochuu dandeenya. Kanarratti baay'ee jabaachuunii fi Oromoon baay'ee qaroomutu isarraa jira. Warri immoo biyya alaa jirru yoo isaan bahanii bakka hundatti iyyan yoo isaan bahanii beektota keenya balaaleffatan uummata keenya balaaleffatan usnee laaluu osoo hin ta'in nullee of ijaarree gochaa isaanii kana dura dhaabbachuu qabna. Warri biyya alaa jiru hundinuu usnee dirree jalaa dhiifnee taa'uun barbaachisaadha. Miinjarri sadarkaa nama keenya horii baasanii loobii godhanii kassasuutti deebi'an Awurooppaa kana keessattis Ameerikaattis waan akkasiitti deemaa jira. Nullee hayyoonni keenyas beektonni seerattis uummanni keenyallee waan kanarratti jabaatee dalaguu qaba. Sangoonee ofirraa adabachiisuun barbaachisaa ta'a. Gosan ta'uu baate haalli amma deemaa jiru kun guddaa nama yaachisaa. Kanaaf jajjabaachuun barbaachisaadha. Hoogganni keenyas immoo akka hoogganaatitti dirqama isarraa eegamu keessattuu jaarmayoota siyaasaa biyyatti deebi'an kana akka gaariitti waliin mari'achuun wal haammachuu wal qabachuu wal gorfachuun jiraachuu qaba. Uummata keenyas immoo waan isaa guutamuu qabu. Amma bakka hedduutti alagaan warri sirna dabre leellisu kun hidhatee jira wal hidhachiisee jira. Dabree ta'uu hidhannoo kana biyya keessa seensisee jira. Mana amantii isaanii keessatti hunda hidhannoo kuufatanii jiranii. Kana beekee uummata keenya kan harka duwwaa kanallee qopheessuun barbaachisaadha. Waan barbaachisu hundaanuu waan isaaf feesisullee guutuufiin akka uummanni keenyas of ijaaree waan kana ofirraa faccisuu danda'utti kakaasunii fi qopheessuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun qaba. Kanumaanin mee amma irraa dhaabbadha jaallitti aanu itti dabru. Waan gaariidha. Boodarrallee itti deebinee maaltu nurraa eeggama saba keenyarraa hin jedhu itti deebinaa. Obbo Kaffaaladhaaf carraa kenninee. Galatoomi obbo Asnaaqa carraa naa kenniteef akkuma obbo Abbaa Biyyaan jedhanitti inni uummanni Oromoo beekuu qabu kan natti fakkaatu maddi bu'uura kanaa eessaa jalqabaa. Kaayyoon immoo kaayyoon jara kanaa maal gochuudhaaf maal yaadaniiti kana hunda hangana handeeman han jedhu kana madda isaarraa beekuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Akka natti fakkaatutti duulli amma deemaa kun jiru kun waan haaraa miti. Duulli amma deemaa jiru kun duula jaarraa darbe kanaaf Oromoo uummata Oromoo irratti adeemsisaa turanidha. Jarri kun meeshaan inni guddaan itti fayyadamaa turan uummata Oromoo irratti karaa propagandaatiin. Karaa propagandaatiin uummanni Oromoo kun mataa akka hin qabanne akka ofitti naafu akka jiraam ijoollee taanee tooyi meetaaforii waan nama sodaachisu tokko bulguu yenna fakkeenya warri keenya yeroo nu sodaachisuu barbaadan bulguu sitti dhufaanuun jedhan. Bulguu suni faantaasiidha hin jiru. Garuu sammuu kee keessatti sodaatta. Jarri kunis warri Habashaa uummata Oromoo kanaan meetaaforii hin taane meetaaforii sammuu keenya keessatti fakkii negatiivii ta'e uummata Oromoo kanaan haala isaatiin kaasuu barbaadan. Waan kana bal'isanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Warri adii yeroo Afrikaadhaa fi adii kana addaan qoqqooduu yeroo barbaadu lamaan hidhaafuu meetaaforii kennaniif. Ammaanuu yeroo dubbadhu kana biyya adii kana jiraanna jarri kun adii miti. Adiin garuu
adii waraqata adii kanaami adii miti garuu ofii maal jedhan warra adiidhaa jedhan we are whites jedhan they are not whites odoo ta'e isaan diimatti maxxanu gurraacha noo nuyi gurraacha miti fakkeenyaaf nuyin we are blacks jedhan maaliif kana jedhan metaaforii kana fayyadamanii toyi ummata lamaan kan addaan baasuudhaaf gurraachi adii yeroo jennu waan gaarii waan ifaa waan bareedatti sammuu keenya keessa dhufa garuu lamaanuu they are pictures wannoodha mitiire colors coloriidha gurraacha yoo jennu immoo dukkana seexanni amma akka gurraacha ta'e hin beeknu garuu metaaforii isaan nuu kennan kana fakkii isaan nuu kennan kana seexana gurraachatti fudhanneerra akka waan badaatti fudhanneerra warri habashaatti fakkeenya kana fudhannee maal godhan uummata Oromoo jaarraa darbe kanaaf uummanni Oromoo akka nama hin baranne akka balleessaa waraana nama jaalatu dadhabaa waan maqaa negatiivii hin taane nuu kennan fakkeenyaaf daa'ima taphannee maal kutaa tokko yeroo barannu yeroo seenu maal nuun jedhan Abbabee Bassoo Ballaa jedhu Caalaa Cuubee Cabbaxaa jedhu this is metaaforii isaan ilaala sammuu kee keessatti Abbabee maaf Caalaa maaf qawwee qabe cuubee qabate akka uummanni kun waraana waan badii irratti akka duuletti wannoo jedhan waan kun waan salphaa miti waraana Caalaa propagandaan akkasii kuni baay'ee ulfaataadha yeroo propagandaan si dhufu gara meeshaa waraanaatitti handeemtu ummanni Oromoo propaganda jara kanarraa amata jaarraa kan hunda keessa deeme jechuudha amma dhiyoo kana miidiyaa isaanii maal godha isaati karaa charchii karaa hunda metaaforii namaa kunname kana karaa charchii maal jedha Oromoo Diyaaqoon Machaannasoo siin jedha namarraa gadi si qabee to'i akka mataan qabannetti mataa si dha'an warri isaati maal godhan baroota darban kana 3-4 kana keessatti jijjiirama biyya keenya keessatti dhufe kanaafi qeerroon akka aarsaa hunda akka kaffalanii beekama qeerroo kana garuu maqaa balleessuudhaaf metaaforii hin taane barbaaduu qaban taateen tibbana kana ta'es kanumarraa handeeme barreen gaddaa bara darban san maal godhe isaati viidiyoo bakkan biraatti dhufee to'i maqaa qeerroo han balleessu qeerroon kun hannama nyaatu hannama ajjeesu kinoo laala akkanatti namoota akkanatti ajjeesee to'i boolla tokko keessatti akkanatti naqa maaliif kanaaf fidhan kana beeku sammuu namaa keessatti waan qeerroo kun akka negatiivitti akka sammuu keessatti qeerroo yeroo dhufu bakka hammaatii mangaa waan amma yennu kun hundumtuu propaganda metaaforii nuu kenname kanaaye እና shaashamanneettis beekanii to'i nama tokko laal tibbana san namni awwayii faannoon taabotatti dhagaadhaan ajjeesee han lubbuusaa dhabeesan dhiisanii to'i han shaashamanneetti ta'e sanii eenyulleen akka ta'e hin beekamne han qeerroon hin goone san qeerrootti godheedhanii to'i addunyaatti qeerroo kana maqaa gaarii tolfate kana jijjiirama biyya kanatti fide kana galata isa dhoowuudhaaf metaaforii kana kennaniif kuni propagandadha propagandaan kuni hamma han dhufee miti jaarraa darbe kana hundaaf han itti fufee as gaheedha ammas maddi amma ta'e kuni taateen bara torban darban kana taate kuni haaluma kanaan han itti fufee qeerroon han hojjete kana ittiin balleessuudhaaf kaayyoo isaanii immoo maali aarsaan qeerroon kaffaleef aarsaan qabsoonni keenya kaffalaniif ummanni Oromoon qabsoo kana keessatti wanni inni guddaa fide maali jijjiirama kanarraa tokkummaasaa akka sibiilatti jabeessuudha han akka sibiilatti jabaatee kana isa laaffisuudhaaf akka istiraateejiitti propagaandaa nurratti oofaa jiranii jechuudha kun immoo waan taate isaan bichaa miti sababbiin nu keessa is rakkinne jira jarri kun waggoota 30 darbeen kana afuurri isaanii dhabamee ture mooraalii isaanii baay'ee dimoralaayizii ta'anii turaniiru hamilee isaanii du'ee to'i abdii kutatanii ciisanii ta'anii jiraayu
Garuu erga jijjiiramni kun dhufeef gaafa Dooktar Abiy muummee ministeeraa gaafa duraan dubbii dubbatan dubbii paarlaamaatti dhageessisan irratti jarri nama uummanni Oromoo balaaleffatu. Namni Oromoo diina kiyya jedhee sanuu dhaabni Oromoo isaanii OPDO'n deemetoo kana mirkaneessee too'i aanolleetti siidaa bakki dhaabetti nama kana Minilik yeroo faarsu jarri kun bakka ciisetii ka'uu jalqaba. Gaafsan nafsee horatan. Ayyee egaa obbo Kaffaalan qabxii babbareedaa kaaftee keessattuu akkamitti akka ololaa bananii ololaan miidhaa guddaa nurraan gahaa turan qabxii gaarii kaaftan ammoo obbo Waaqeen yaada keessan nu ibsitan. Yaa galatooma carraa kana waan alaattanii fi guddoo galatooma. Rakkoo ta'e kana taate ta'e kana gaafa kaafnu maaliif ta'e maddi isaa maali waan jedhu kaasuun gaariidha. Isuma durayyuu namoonni Oromoo maqaa balleessuudhaaf miidiyaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf qeerroo Oromoo maqaa balleessuudhaaf qabsaa Oromoo Jawaar Mohammed maqaa balleessuudhaaf hiriira nagaa ba'an kuni beezikali hiriira nagaa ba'uun mirga isaaniiti. Garuu hiriira kana yeroo ba'an maal godhan maal jedhan isa jedhu ilaaluun kan dura jiru. Isa tutuun deebi'ini madda rakkina kanaa kan ta'e guddaan tokko dhimma yeroo darbee Jawaar Mohammed miidhuudhaaf yaaliin godhamedha karaa mootummaa. Sana irratti Jawaar ergaa baay'ee gabaabaa ta'e barreesse. Ergaa barreesse keessatti immoo uummata Oromootiin yookaas qeerrootiin gadi bahaa hiriira ba'aa jedhe utuu hin tahin waan mootummaan godhe hojii piroofeshinaalii akka hin ta'in inni isaan godhan kun immoo orma biratti iyyuu Oromoo akka tuffachiisu dubbate warri dubbistan. Namni sana gaaf dhagahu sababa laphee Oromoo hunda keessa Jawaar jiruuf miidhamuuf deema isa jedhu ba'e. Yeroo ba'e garuu maaltu irra ga'e? Yeroo ba'e kan irra ga'e namoota sirna Minilik leellisan leellistoota sirna Minilik sirna Haayile Sillaasee warra Oromoo caccabsee ajjeesee bal'eessee impaara sana ijaaree leellisutu namoota Oromoo rakkina isaanii karaa nagaa ibsachuu ba'an irratti tarkaanfii fudhatanii. Rakkoon ture achi. Isa dura garuu maaltu akka isaan bilee kan argatan godhe obboleessi koo Kaffaaloo sila tuqeera. Muummichi ministeeraa namni Oromoon ilma abbaa gadaati ilma kooti jedhee yoo dhumallee harka kaasee hin filanne sagalee kennatee hin filanne ta'eyyuu mootummaa ce'umsaa tahuu danda'a nu haa ceesisu jedhee itti amane sun guyyaadhuma jalqaba uummata Oromoo fi uummata impaara sana dura dhaabbatee haasaa godhu calqabuma gaafa jalqabu Minilikiin nama jenoosaayidari uummata Oromoo hamma sana miliyoonaan fixee impaara sana ijaaree faarfate tokko. Itoophiyaan qubee mataa isheetii akka qabdu dubbate. Qubeen sun immoo inklusiivii miti. Kabaraa hin hammatu. Afaan biraaf iddoon kennu. Aadaa biraaf iddoon kennu. Vaaluu biraaf iddoon kennu. Kan Amaaraaf malee. Sun waan guddaa tokko jechuudha kana malee isaanii kenne. Sana qofa miti. Biyya Oromoo keessatti yaadannoo balaa Oromoo irra ga'ee siidaa aanooleetti dhaabame hadiigamu jedhaniitu mormaa turan bahaa turani. Kan Minilik garuu waajjira mootummaa paalasii keessatti dhaqee dhaabbate. Sun lama jedhaa. Muummichi ministeeraa ofiidhuma isaatiin waltajjii irra taa'ee uummata Oromoo duratti Oromoon bakki biraa akka isa ajjeesuu barbaadu haasa'e. Sun diviizhinii guddaa tokko ta'e. Kabiraan akka humna argatu godhe. Dhimma waa'ee amantiillee kaastaniittu. Dhimma amantii ilaalchisee hadda durummaadhaan itti gaafatamummaa fudhachuun kan isarra jiru mootummaadha. Maaliif jettan? Ambo keessatti uummata Oromoo dura taa'amee haasa'aa yaadadha. Akka Oromoo amantaadhaan gargar diiguuf deeman, loluuf akka deeman,
baajetii akka ramadame namoota leenjisaa akka jiran muummichi ministeeraa dubbate. Kana gochuuf deemu arguuf jirtu nu diiguu deemaa jiru. Amantiidhaan gargar nu baasuu deemaa jiru jedhu dubbate jechuudha. Namoota sana to'annaa jalaan galchine. Sana gochuun hojii mootummaa ture. Hojii mootummaa kana gochuuf deemu arguuf jirtu jedhee uummataa gabaasutu hin tahin namoota sana godhan to'annaa jala galchee seeratti dhiyeessee uummataa gabaasuu ture. Sana hin goone. Kanaaf responsibility jechuudha sanatti. Fakkeenyaaf mana mootummaa keessatti masaraa mootummaa keessatti haasaan haasa'ame. Walaloon dhiyaate. Waan gaafsan ture. Alaabaan ture. Halluun ture. Wanni ture hundi fooliin Oromoo keessa hin jiru. Oromoo kan arrabsu, ka xinneessu, ka gadi buusu malee. Kun hundi walitti kuufamee tokko Oromoon waliisaa gidduutti wal shakkii akka qabaatu, humna akka dhabu, akka wal mufatu, akka mootummaa balaaleffatu, akka mootummaa mufatu godhe. Warra sirna milik faarfataniif dhaadheessan sana immoo akka isaan akka buutii muuxatan godhe. Nama waggaa 27 guutuu isa lolaa turre isatti rakkataa turre sana utuma nuti teenya ilaallu yeroo muraasa gidduutti du'aanuuf kaase arganne jedhaniitu sirbuutti kaan jechuudha malee argatan jechuudha. Dhimma amantiitti gaafa dhufu immoo waan nama ajaa'ibutu jira. Ilaa kan isaan hin du'e hin ajjeefame jedhanii nama isaaniiti. Amantii kiristaanaa nama hordofuudha. Gabaasi dhiyaate garuu kan du'e islaamii keessa jira. Hedduudha kan du'e. Kan isaan balaaleffatanii Jawaar Mohammediiti. Jawaar Mohammed kana uummata Oromoo keessaa maaliif akkana balaaleffatu? Isa waa'ee siyaasa Oromoo keessatti shooranni taphatee gumaachanni godhee hojii guddaa inni hojjete isa akkasumatti mee amma akkumatti kaa'asa. Mee maqaadhuma Jawaar jedhamu kanatti maaltu rarra'ee jira? Maaliif kanatti baay'ee iddoo kennu? Maaliif waa'een Jawaar kun hamma kana isaan dhukkubsaa kanii guyyaa? Dhimma sanaan qabatanii Oromoo gidduutti lola amantii uumuuti. Saba Oromoof saba kabiraa gidduutti lola amantii uumuuti. Lafti meeshaa waraanaa keessaa guurame waldaa Ortodoksiiti. Namni isaan hin ajjeefame jedhanii kiristiyaana. Diskursiin isaanii ofii isaatiin wal faallessaa jechuudha. Maaliif waldaa Ortodoksii Oromiyaa keessa meeshaan dhaqa? Tokko Oromoon amantii Ortodoksii hordofu miliyoonaan lakka'amu akka amantii sana jibbu Oromoo amantii sana hordofu irratti akka duluufidha. Qeessota Ortodoksii Oromoo keessaa ka'anii waan Oromoo kana faarfachaa leellisaa barbaadaa fedharraa qaban sana Oromoon akka jibbu akka iddoo dhowwatu of keessaa akka baasuufidha. Uummanni Oromoo garuu seenaasaa keessatti saba kabiraas walii isaas amantiidhaan lola hin beeku. Mee Waaqayyo Oromoon loluuf isa kamidha? Waaqayyo of dadhabaan yookaas Waaqayyo Oromoodhaaf horma ta'ee Oromoon hin beekne, Waaqni immoo Oromoo hin beekne Waaqa jedha wal lolu kun isa kami? Akkas ta'ee hin beeku borilee akkas ta'uu hin danda'u. Namni amantiidhaaf gadi ba'ee Oromoon Oromoo lolu, Oromoon amantiidhaaf gadi bahee saba kabiraalee lolu nama doofaadha, nama dadhabaadha. Sun ta'ee hin beeku. Jaarraa 21 keessattis hin ta'u. Gabaabumatti dhimma miidiyaa sana ilaalchisee wanni irratti xiyyeeffatamee fi piikcherii qeerroo Oromoo bal'eessuufidha. Keessumaa maqaa Jawaariitti rarra'ee wanni deemu sun diskoorsii Awurooppaa keessatti warri mishiinarii hedduun isaanii, warri joornaalistoonni isaanii, warri antiroopooloojistoonni biyya westii kuni waan isaan deevelooppii godhaa turanidha. Provookii biyya hundumaatti amantii Islaamaa irratti geggeessanidha. Akka uummanni sun aaree ri'aakti godhee lolu vaayolensii keessa lixuu fi wanta aadaa yeroo hedduu westii keessa jiraatedha. Sana piroomooti godhu jechuudha uummata Oromoo gidduutti. Sun tasa fudhatama qabaachuu danda'u, iddoollee qabaachuu hin danda'u. Uummanni Oromoo kana maal gochuu qaba jedhu booddeen itti deebi'aa asuma irratti dhaabbadhaa. Akkuma obboleeyyan keenya kunis kaasanitti egaan waan nama irratti walii galle tokko maalinni sababii adda addaatiin jarri kun carraa gama keenyanillee kennameefin bakka silaa riphanii ol ba'an an jedhu suni nu martuu waan itti walii gallu jechuudha. Masara keessa Oromoon masara seene malee carraan inni sila waan inni irraa
bu'aa itti buufatu caalaa alagaadhaaf irra caalaa ifa kenne. Inni jedhu kun hin mul'atan. Warra ala jirru kun akka itti argaa jirru miidiyaawwan biyya san keessaa deemurraa keessattuu Minilik faarfamuun, Haila Sillaaseen faarfamuun, karaa biraatiin immoo seenaan akka calanqoof aannolee kun seenaa dhugaa miti isa jedhu carraa adda addaatiin ka'uun saba Oromoo irratti aggaammii seenaa isaa halluuti. Kun keessattuu karaa mootummaa san biyya bulchuutiin karaa ODP'tiin sirriitti itti yaadamuu qaba. Kun duula Oromoo irratti gaggeeffame jechuudha. Kan biraa tokko maalinni jarri kun itti qophaa'anii qaawwa achiin masara keessan argatan saniin karaa muummicha ministeeraa warri marsee jiru waan akka daaqonii qeesii kunneen akka inni saba Oromootiin walitti bu'uuf carraa ijaaraniif jechuudha. Walaloodhaan akkuma reefu ka'eeyyuu arrabsoo saba Oromoo provoke gochuu yookaan tuqanii akka sabni kun dallanee fincilu gochuu deeman jechuudha. Sammaraan ta'uu dinnaan dhumarratti yaaliin aggaammii ajjechaa Jawaar irratti godhame kun saba Oromoo dammaqsee kaasee gaafa sabni Oromoo hiriira ba'u waan kana mormee duri agaazii fi poolisiin nama fixu har'a immoo warri alagaa hidhatee abbootiin qabeenyaa namoota adda addaa hidhachiisanii lafa akka Adaamaa bakkee adda addaatitti Arsii keessatti Baalee keessatti nama rukuchiisan jechuudha. Nama biyya ofii irratti mirga ofii kabachiifachuudhaaf hiriira ba'e rukuchiisuun kun itti qophaa'anii akkuma reefu obboleeyyan kiyya kaaftan waan Oromoo irratti duulame. Naannoo tokko tokkotti Arsii Diidaa keessatti waan ta'e isinitti hime taabota gubuuf deemti ijoolleen an jedhu sababii gochuudhaan akka namni wal rukutu deeman. Oromoon har'a dhiisati gaafuma fincila guddoo waggoota 3-4 darbe lola guddaa deemsisaa ture san taabota hin gubne masgiida hin gubne maaliif gubas? Oromoon kun Islaama kun Kiristaana mana amantii ofii hin gubu gubees hin beeku Oromoon. Wanni kuni waan dhugaarraa fagoo garuu yeroodhaaf namoota dammaqiinsa hin qabne kakaasanii akka namni wal rukutu godhan jechuudha. Egaan kanarratti Oromoon maal gochuu qabaa akkuma reefu jenneeyyuu mee yaada irratti kennitu kanarratti Oromoon tokkoffaa gama amantiitiin walitti dhiyaatee marii godhachuu qaba. Dhuguma Oromoon taabota gubaa dhuguma masgiida diigaa an jedhu garaa walitti dhiyaatee mari'achuu qaba. Diinni kuni reefu obboleeyyan koo sirriitti kaaftaniirtu miidiyaa takkitti jirtu kun akka irraa cufamtuuf Ameerikaatti hiriiruu halkanii guyyaa Feesbuukii fi miidiyaan barreessu. Amma agaa qeessonni Phaaphaasonni Ameerikaa keessatti akkuma kalee argitan hiriira ba'an Facebook headquarterii yookaan waajjira olaanaa Feesbuukii kan Ameerikaa jiru fuulduratti ba'anii Feesbuukii nurraa cufaa, Feesbuukii Jawaar fa'aa nurraa cufaa, miidiyaa akka OMN kana nurraa cufaa jedhan jechuudha. Oromoon kana sirriitti yaaduu qaba. Jawaar irratti aggaamiin godhamu kuni Oromoo maraa balleessuu akka ta'etti yaaduu qaba Oromoon. Miidiyaa tokkicha jiru kan irraa cufuun akka nuyi miidiyaa isaanii jalatti dachaanii akkuma dursan waan isaan nutti himan qofa dhageenyu hawwii qaban mirkaneessa jechuudha. Kanaaf karaa maal gochuu qaba Oromoon jedhutti biyya keessa Oromoon irratti mari'atee gurmuu tokko ta'uu qaba. Keessattuu garaagarummaa qabullee cufee balbala ofii cufatee mari'atee humna tokko ta'uu qaba. Kan biraa tokko immoo ala kanatti haalli biyya keessaa xiqqoo tasgabbaa'ee jennaan Oromoon aangoo kana harkaa qaba. Biyyi kun fuulduratti mee deemu jedhuun baay'ee qeeqnes hin jiru. Miidiyaa irrattis baay'ee mariin hin dhaabbate. Mariin keenyas itti dhufuu qaba. Biyya alaa kana warra jirullee walitti dhufnee mari'achuu qaba. Akkuma duraa miidiyaan tokko qofa yookaan carraan jiru tokko qofa odoo carraa bal'isanii qabsoo keenya ala kanaa illee ittichinee uummanni keenya walitti dhufnee mari'achuu qabna. Kana irratti mee maal gochuu qaba warra biyya alaa biyya keessa warra jiru maal gochuu qaban jedhu gaggabaabsinee yaada irratti haa kenninu abbaan biyyaa yoo itti fuftan. Tole ulfaadhu asnaaqa kiyya dubbichi laafadhaami wanni silaa deemaa jiru waan guddaadha. Jarri kuni waan ofii godhaniin dhokfatu waan keenya immoo waan hin jirre guddisanii ibsuu barbaadan argitee amma duguuggaa sanyii Benishaangul irratti godhaa jiran duguuggaa sanyii Qamaant irratti godhaa jiran Agaw irratti godhaa jiran sanbiraayyuu as dabree Oromoota Walloo irratti raawwataa jiran kana baasanii miidiyaan isaanii tokkollee kan dubbataa jiru hin jiru.
wanni namni achi dhumu kun isaan hin dhukkubsu. Isaa osoo akka jiruunuu dhabamee itti qindaa'anii fixaa jiran meeshaa biyya alaatiin naqatanii fixaa jiru. Guyyaa tokkicha immoo kan uummanni keenya nagaan bahee nagaan yaada isaa rakkoo isaa ibsatee galee rakkoo biyya isaanii keessatti uuman san fidanii nullee booressuudhaaf biyya keenyas nagaa dhorguudhaaf itti qophaa'anii meeshaa naqanii baangaa namni mukaan cira malee namaan hin ciru kana hunda naqatanii qawweef shigguxii naqatanii nama keenya kan nagaan deemu irratti duula banan jechuudha. Kuni wanni isaan godhaniif waan biraati fi mihi rakkoo kana ganda isaanii keessaa ganda keenyatti as ceessisuu barbaada. Inumaayyuu qophiin isaanii osoo danda'amee fi kanatti gargaaramanii lafoota silaa barbaadan lafoota tanaan dura gurmuu guddaadhaan qubatanii jiran kan akka Finfinnee bakkoota biraa akka Baalee keessa Arsii keessa naannoo Asallaa kana Dabriitii immoo Harar keessa naannoo Dirra Dawaa kana keessa duguuganii nama baasuudhaan abbaa itti ta'uu barbaadan jechuudha. Abbaa itti ta'uu barbaadanii kana tattaafatanii turan akka silaa yaadanitti hin hanqatan malee hin guutamneef akka silaa ka'anitti jarri waan hedduudhaaf ka'e. Ammallee waan san hin dhiibne itti qophaa'anii jiru itti qophaa'atis jiru. Kalee dheengadda argaa jirraa meeshaa guguddaa xayyaara nu naqanii dirree booleedhaan seenaa jira. Kan bootteedhaan biyya ollaatti irraa ganama galgala guuramaa jiru kan qabamu baay'ee xiqqaadha kan dabree seenutti irra guddaadha. Hedduun isaanii hidhatanii dhoksaadhaan kan hidhatin hin jiru kan magaalaa keessa jirus qawwee haa ta'uu shugguxii haa ta'uu kan sadhabe immoo billaa cuubee fi baangaa kana qopheessanii fi fe'anii fidan waan biraatiin mi Oromoodhaan fixuudhaaf Oromoo ajjeesuudhaaf kun immoo mul'atee jira dheengaddaa yeroo gabaabaatti wanni kun mul'achuu waan gaariidha carraa gaariidha osoo itti dhiisanii usanii haga filmaatatti gahamee jarri kun waan silaa isaan nu godhu ta'an waan afaan hin dubbatamee bira dabramuumi. Kana amma Oromoon argee jira. Hojiidhaan waan godhaa jiran, waan isaan yaadan, waan isaan ala itti qophaa'aa jiran, ala qophaa'uun kun beeytaa namoota silaa ala kanatti heddummaatanii Ameerikaa keessa jiraachuudhaan, Awurooppaa keessa jiraachuudhaan biyyoota kanallee maqaa amantii kanaan nurratti kaasuu hedan haga Xaaliyaanii dhaqanii Phaaphaasii maali nama gaafatama mataa amantiidhaa kan achi jirullee dubbisanii nurratti Oromoo irratti duulchisuu Oromoon amantii kiristaaneffata amantii kiristaanatti duula jechisuudhaaf waan isaan godhaa hin jirre homaa hin qaban jechuudha. Kana namni keenya beekee kana maal hoogoone dura dhaabbanna tokko keessa keenyatti tokkummaa keenya cimsachuudha. Garaagarummaa xixiqqoo Oromoo jidduu jiru san egeriif kaachuudha haasawaan fixachuudha san. Oromoon Oromoo balaaleffachuun Oromoo abaaruun Oromoo gadi ba'ee Oromoo irratti waa barreessuun waa dubbachuun suni dhaabbachuu qaba. Akkuma aadaa keenyatti ijaarsa qabnaa beekaa qabnaa akkaataa itti mari'annee wal qajeelfannu qabnaa rakkoo keenya bifa saniin fixannee walii keenya jidduutti ummata keenya jidduutti tokkummaa keenya cimsachuudha. Keessumattuu ummanni keenya ummanni amantii islaamatii fi ummanni amantii kiristaanaa qabu kaleellee waliin dhabne tanaan durallee wal dhabeen jiru har'a ammoo san wal afaan deebisuu barbaadanii ummanni keenya walitti bahee walii isaa jidduutti waan diinni isaa yaadu kana warreen kalee nu fixaa turan nu yaadan kana beekee walii isaa jidduutti hariiroo cimaa uummachuu fi tokkummaa isaa jabeeffachuu fi tokko ta'uu qaba. Akkuma qeerroon tokko ta'etti manguddoon keenyas dubartoonni keenyas haawwan keenyas hayyoonni keenyas dabree dhaabonni siyaasatti illee tokkummaa cimsachuun baay'ee murteessaadha. Hoonuu tokko taane hoonuu wal hubanne hoonuu walii galle karaa miinuu qilleensi nu seenuu hin danda'u. Hoonuu jidduu immoo xiqqoollee hulaan xiqqoon argame diinni hulaasaniin seenee nu walitti buusa. Kanaaf biyya keessaa tokkummaa keenya cimsachuun walii galuun fagootti waan diinni nu yaadu kana beeknee nullee usnee teenyee eeguu osoo hin ta'in itti qophaa'uun barbaachisaadha. Harki duwwaan fuula dhibsuu jetti Oromoon yeroo diinni matirayyeessa hidhatee shugguxii hidhatee qawweelee guguddaa hidhatee namatti deemu harka duwwaa itti deemnee homaa gochuu hin dandeenyu.
Kanaafuu mootummaan keenyas ta'ee dhaabonni keenya kan siyaasatis ta'ee mala ummanni keenya humna ta'ee itti as ba'u tokko dha'uu qabanii kan jedhuun qaba'an. Suni kanaan ta'ee nummoo warri ala jirru maal gochuu qabna kanarratti. Haa biyya keessatti waan ummata keenya irratti yaadamaa jiru alagaan akkuma kalee abboonni isaanii godhaa turan dirree bahanii dhaadachaa jiru. Nafxanyaan nuyi jechaa jiru. Suuraa abboota isaanii kan kalee warra Oromoo fixeetoo biyya humnaan gabroomsee bara kana hunda bitaa ture suuraa san uffatanii deemaa jiru. Alaabaa isaanii kan ittiin bara dheeraa nu cunqursaa turanii fi afaan isaanii kana bakkatti deebisuudhaaf dhaadataa jiran. Kanaaf maaltu godhamuu qaba kara keenyanis nus Oromoon usnee taa'u osoo hin taane waan kana dura dhaabbachuudhaaf waan kana ofirraa dhoorguudhaaf waan kana qolachuudhaaf kan ala jirrus qabeenya keenyanis beekumsa keenyanis humna keenyanis ummata keenya bira dhaabbachuu danda'uu qabna. Ala kanaa sagalee ummata keenyaa taanee dirree ilmaan nafxanyaa qofaa dhiifnee usnee taa'u osoo hin ta'in gochaa isaanii kana saaxiluu waan isaan ittiin deeman kana dura dhaabbannee fashalsuu danda'uun jiraachuu qabaa. Waan deemaa jiru kana isaantu badii dalagaa jira, isaantu rakkoo oomaa jira, isaantu sanyii duguggaa sanyii oofaa jira, isaantu amantiidhaan ummata walitti oofaa jira. Kana dhageessisuu fi hubachiisuu danda'uu qabna. Nullee hiriira baanee bakka hiriira bahanitti bakka immoo seeraan himatanitti abbootiin seeraa keenya itti qophaa'anii waan kana alagoota keessa jiraannu biyyoota keessa jiraannu kana akka gaariitti hubachiisuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo kalees har'as borus amantaadhaan wal qoodes hin beeku, amantaadhaan waliin qoodus sababiin amantaadhaan illee wal qoodu takka hin jiru. Mee seenaa halaalu. Uummanni kun har'aa miti hin dhufe. Musliima fi kiristaanni amatoota kana hunda waggoota kana hunda jaarraa darbeef waliin jiraatan. Mee maaltu dhalateeti amma wal fuudhan walirraa ijoollee godhatan waliin rakkina gammachuu kana hunda jaarraa kanaaf waliin dabarsee to'i mee maaltu uummatmeeti amma wal lolaan. Kuni propagaandaadha malee uummanni keenya rakkina amantaa walirraa hin qabu. Mee seenaa halaalu. Akka seenaa nutti qabsoonni Oromoo Sumaalee keessatti diinan qabamanii to'i yeroo diinni isaan qooduudha dheetoo musliima fi kiristaana addaan qoodee warra musliima san isin darbaa warra kiristaanaa kana hin ajjeesnayidhaan nuyi Oromoodhaa hammanaa baane hanqee keenya baane Oromoodhaaf wareegamuudhaaf malee amantaadhaan waliin beennu. Hoon wareegamtan hunda keenya wareega. Hoon dhiistan hunda keenya nu dhiisaa jedhanii to'i Oromummaadhaaf tokkummaa isaanii dhiigaan lubbuu isaanii kennanii to'i Oromoon akka duraanis amantaadhaan wal hin qoonne seenaa nutti agarsiisa. Jarri kun lubbuu isaanii kennan nutti agarsiisa. So sababbi uummanni Oromoo propagaandaa adeemuun kanarraa ol kaasee dubbachuu hin qabu. Lafarratti maaltu jira? Seenaan maal jedha? Lafarratti uummanni keenya nagaan jiraataa jira, waliin jiraataa jira. Ilaali, Adaamaa keessatti han ta'e ijoolleen keenya qeerroon hiriira nagaa yeroo ba'an jarri dhufanii to'i dallaa keessa dhaabbatanii dhagaa itti darbatan. Dhagaa itti darbatanii beekanii uuu jedhanii gara eessatti kaatan? Gara charchiitti kaatan. Gara taabotaatti kaatanii to'i deemanii achitti dawrii san dha'an. Uummanni akka tasgabbaa uummanni akka birmatee ba'uuf. So jaratun propagaandaadhaan nu sakaaluu barbaade malee waa'ee amantaa uummata Oromoo keessatti ishuu guddaa ta'e tokko hin qabu. Maaliif uummanni keenya nagaan waliin jiraataa jira, waliin jiraates hin jiraata fuuldurattis. Jarri maal sababeeffatteeti? Tokkoffaa inaaffaa isaan qaban tokko jira. Ce'umsi kun akka gufachiisuuf uummanni akka hin tasgabboofneef biyyi akka hin tasgabboofneef immoo akka duraan jedhe san meetaaforii uummata Oromoodhaa kennan tokko jira.
duubattafaa homaan hin beekne biyya bulchuu waan hin deenye Oromoo hagar maastadaadara ichilimedhaan Oromoon akka biyya hin bulchine mirkaneessuudhaaf guyyaa jalqabaatti hamma irraatitti taateewwan odolaalle kana nu mirkaneessa. Jaratu propagaandaadhaan nu sakaaluu barbaade malee uummanni keenya amantaadhaan wal qoodee hin beeku. No propagaandaa isaaniitiinis immoo sakaalamuu hin qabnu. Kana ifatti itti himuu qabna jechuudha. Laal jar izeemaa kun maal gochaa jiran? Jar izeemaa kun naannoo hundarratti mandara irratti safara irratti deemanii tooyi hanna salaam askabbaari mandar salaam askabbaari jedhanii ijoollee walitti gurmeessaa jiran. Ijoollee kun kaayyoo isaanii maali? Qeerroo keenya laalanii sochii qeerroo laalanii qeerroo gufachiisuudha sakaaluudha. Hoo ta'e kophaatti argatan rukutuudha. Waan isaan aktivistoonni isaanii barreessan laale kanuma nu mirkaneessa. So kaayyoon isaanii nageenyi Oromoon tokkoffaa Oromoon biyya hin bulchu jedhanii waggaa dheeraadhaaf nurratti propagaandaa adeemsaa turan. Oromoon immoo akka biyya ceesisuu danda'u, akka biyya bulchuu danda'u, biyyattii miti addunyaa irrattis immoo akka beekamtii argate akka danda'u mirkaneesseef. Kanaaf Black Spootii maqaa balleessuu qaban barbaadan. Laali waggoota biyyoonni addunyaa waggoota darban keessaa hunda caalaa waggaa erga ce'umsi kun dhufeti biyyi World Bank IMF biyyoonni adda addaa deeggarsa biyya kana hangoote. Kun isaanii waan fudhatamuu miti. Oromoon isaan balleeffata sun Oromoon biyya hin bulchuu hin danda'u jedhu sun yeroo kana hunda jijjiirama kana hunda fidu inaaffaa keessa seenan. Inaaffaa kana immoo karaa ittiin baafatan karaa isaan propagaandaa isaan nu sakaaluu barbaadan. Kanaafuu uummanni keenya aktivistoonni keenya kana itti himuu qabna. Uummanni keenya amantaadhaanii mee amantaadhaan yoo ta'e amantaadhaan musliimni eessatti kiristaanni eessatti hin curqifamne mee Gondar deemi musliimni akkatti jiraatu beekna miti. Oromiyaa keessatti amantaan kabajamee amantaa tokkoffaa waan tokko gaafachuu waan qabnu maaliif amantaa ortodoksii keessatti dhokachuu barbaadan? Oromiyaa keessatti silaa amantaa adda addaatu jira. Ummata miliyoona 40 hundumtuu musliima miti, hundumtuu kiristaana miti, ortodoksii miti. Amantaa adda addaa jiraata. Maaliif ortodoksii keessatti dhokachuu barbaadan? Maaf tokkoffaa falaasamni bulchiinsa amantaan ortodoksii kun hoolaallee aadaan duun isaa waan hundumtuu jara kana wajjin wal qabata. Amma immoo Oromoo maal gaafachuu qabe? Waldaa kiyyaa mana lubaa Oromoo gaafachuu kiyyaanni hundeeffadha jedhee sosocho'uu qabe. Kanaan kana sakaaluudhaaf immoo isaan jarri sakaalaa nu wannoo itti. Ortodoksiin kuni amantaa kiyyaa waggoota jaarraa meeqaf amantaa kana fudhadhee achi jiraadhee jira. Du'a kiyya, eenyummaa kiyya, aadaa kiyya naan calaqqisiisu, afaan kiyyaan itti dubbachaa hin jiru. Kanaafuu akka nasimutti, akka aadaa kiyyatti, akka du'a kiyyatti ibsutti mana lubaa kiyyaan ofiif hundeeffadha jedhee Oromoon gaafate. Kanaaf jarri hiriira ba'an, duula itti godhan, propagaandaadhaan biyya alaatti biyya keessatti propagaandaa hiriira nagaa godhan isaan dadhaban. Kanaafuu amma istiraatejii isaan argatan kana Oromoon yeroo qeerroon nagaan hiriira Jawaar akka ijaatitti ilaalu kana nama qabsoo kiyya naaceessisee as naa ga'eedhu kana nama qabsoo kiyya fuulduraafis immoo naaceessa jedhee abdatu kana ija jedhee ilaalatu kana karaa isaatiin dhufanii tooyi qeerroo nagaan hiriira ba'e kana deemanii dhagaa darbatanii karaa amantaatiin itti jijjiiruu barbaadan malee uummanni keenya amantaadhaan rakkoo hin qabu. Kana ifatti wal himuu qaba. Aktivistoonni mootummaan miidiyaan illeen kana sirriitti guyyaadhaa guyyaatti itti himuu qaba. Wanti amantaa
mariin miira keessa nama galcha. Amantaa hundi keenya emotional attachment qabna. Miira keessa waan nama galchuuf beekanii dargaggoota miira keessa galchanii uummanni keenya akka biyya Arabaa kanatti amantaadhaan wal qoodee akkas ta'edhanii maqaa nu balleessuu fi kanaafuu uummanni keenya kana baree keenya kanatti itti dammaqeetoo ofirraa eeguu qaba. Akkasumas Oromoonis erga isaa gaafachuutti fufuu qabaadha. Baay'ee yaada bareeda obbo Waaqee waan itti dabaltan. Tole gabaabumatti waan dabaluuf ture hedduu isaatu ka'eera. Gabaabumatti ilaa tokko qeerroon Oromoo waldaa Ortodoksii Oromiyaa keessatti lafa Oromiyaa irratti ijaarame qabeenya Oromootiin ijaarame maaliif meeshaan ittiin ajjeefamu keessaa akka tuulamu gaafachuu deebii argachuu qaba. Lama Oromiyaa keessaa magaalaa hedduun sensitiivii ta'an jiru. Kan akka Adaamaaf sana kan fakkaatani. Iddoo akkasiitti qeerroon sochiisaa qajeelchee hordofuu waan ta'uu caqasee ilaaluutu irra jira. Sadii mootummaan naannoo Oromiyaa isa yeroo garaagaraa qottoodhaa fi gajaraa fi haaduu manarra deemee uummata Oromoo harkaa guuru meeshaa 100,000 lakkaa'amu warra sirna minilikii lillisan baatanii Oromiyaa keessa jiran harkaa guuruutu irra jira. Kana mootummaan seeraan to'annaa jala galchuun dirqama isaati gochuu qaba. Isa kana. Sadii akkuma amma gochaa jiranii hooggantoonni siyaasaa Oromoo kun ariifatanii dhaaba jabaa tokko ta'anii uummata Oromootti mul'achuu. Yeroo hundumaa walii mallatteessanii gadi ba'anii ibsa walirratti baasuun isaanii kun nuga baacoo akkasii dhiisanii dhimma Oromoo irratti hojjetanii. Uummanni Oromoo immoo kanarratti sana gargaaru. Afraffaa abboonni amantii, luboonni waldaa, qeessonni warra akka kootii, abbootii gadaa, kabaraan jaarsi biyyaa calluma jedhanii mootummaa duukaa deemanii harka reebuufiirraa haqeeqani, haasirreessani, uummata haqeeqani. Yeroo mootummaan uummata ajjeesu, uummata rakkisu, uummata akka malee hidhu no sirrii miti jechuu danda'utu irra jira. Duukaa deemanii waraqaa eenyummaa waraqaa sertifikeeta kennanii fi harka dhowuu fi miidhagina isaanii. Sabas mootummaas ifachuu qajeelchuu qeequudha. Ta'utu irra jira. Afraffaa Jawaariin namoonni ajjeesuudhaaf yaalii geggeessan seeratti dhiyaatan yoo jiraatan mootummaan ifa gochuudha. Waan isaan irratti ta'e eenyu akka isaan ta'an amma eessa akka isaan jiran mootummaan ifatti uummata Oromootiif ifa gochuutu irra jira. Jawaar Mohaammed biyya Oromoo bulchu keessatti mootummaa Oromoo jalatti du'in ta'uuf yoo du'in ta'uuf Mohaammed Jawaari nama OPDO iddoo isheen wala keessaa kaasee ofiisattuu kan iyyuu komachuun isarra ture kan Jawaariin komachuun ture nudha Oromoodha. Warra OPDO bitintirtee boollatti gadi buutu dhaqee kaasee deebisee humna isheetti godhee nu komachuu ture malee kan ajjeesuun irra ture. Sidaan Minilikiif paalaasii keessa dhaabaa sana Jawaariif dhaabutu irra ture. Kanaaf eenyu yaalii sana gochaa akka ture uummata Oromootii ifa ta'utu isa irra jira. Kabraa mootummaan kan inni achirra jiru gatii uummanni Oromoo baaseedha. Gatii OPDOon baasee baay'eensa. OPDO keessaa gatii kabaasan har'ayyuu uummata Oromootii fi wareegama guddaa gochaa kan jiran jiru. Mootummaan garuu achi erga taa'e booddee uummata Oromootii baacuu, eenyummaa Oromoo caccabsuu, sabboonummaa Oromoo caccabsuu, Oromoo tuffachuu, kabraa mana caalbaasii adeemee dubbisuu, mana qubee adeemee dubbisuu, waan Oromoo godhu immoo aandarmaan gochuun kun dhaabbachuutu isa jira. Oromoo hidhuun ajjeesuun dhaabbachuu qaba. Oromoon du'aa ture, ajjeefamaa ture, hidhamaa ture, ammas du'uun hidhamuun dhiphachuun isaa hin ta'u. Yeroo warri Oromoo hojjete, warri Oromoo tochi godhe qaama irraa ta'e kolaasee jireenya mataa isaa jiraachaa jirutti har'a hayyoonni Oromoo meeqatu hidhaa jira. Kan akka Piroofeesar Bayyanee fa'aa. Kan akka Gammachuu Ayyaanaa fa'aa. Beektonni Oromoo meeqatu hidhaa jiraadha. Hooggantoonni siyaasaa meeqatu hidhaa jira. Namoonni Daawud Ibsaa bukkeedhaaf hojjetan hedduun isaanii hidhaa keessa jiru. Namoonni hedduutu hidhaatu guramaa jiru. Isaan kun dhugaan isaanii akka siree sanaatti dhaalamuutu irra jira. Mootummaan kan gochuu qabu yeroo Oromoo rakkise, Oromoo caccabse, Oromoo tuffate, Oromoo dhiibee kabaraa irratti jedhame jiraadha. Hojjedha tahee sun gowwummaadha waan ta'eef dhimma uummata Oromoo irratti hojjechuu danda'u isa irra jira. Uummanni Oromoo tokkummaa isa jabeeffachuu qaba. Kabaraa
Oromoon yeroo hundumaa jaalala hammachuu ofitti qabuu waan jedhu sana weeddisuun faarfachuu lallabuun gaarii waan tokko garuu beekuun dura jira. Biyyi sun Oromoon sababa jaallatuuf qofaa ijaaramuu hin danda'u. Biyyi suni akkuma waan waaqayyo waaqadhaa akka hinyatutti gadi buusee isa immoo Oromootti kenneetti yaadamu irra jiru. Yeroo Oromoon jaalala kennu nama fudhachuu danda'u qaba Oromoon. Yeroo jaallatu jaallachuu danda'u qaba Oromoon. Yeroo inni jaallatu ajjeesanii, yeroo inni jaallatu hidhanii, yeroo inni jaallatu rakkisanii, yeroo inni jaallatu salphisanii, arraabsanii Oromootiin beelaa hin danda'amu. Yeroo akkasii Oromoon pilaan bii qabaachuu irra jira. Pilaan summaa inni uummanni Oromoo biyya kana ijaaruuf yeroo dhamahu gaafa akka kana warri sirna Minilik faarfataniif dhaadheessan uummata Oromoo tuffatan ajjeesan rakkisan kana Oromoon referendamii gaafatee biyya ofiisaa ijaarrachuu wanti isa dhowwu hin jiru. Waaqa irrattis cubbuu miti seera biyya lafaattis yakka miti. Waan jedhu qabaani. Galatoomaa. Guddoo galatoomaa. Egaa marii isaa yeroo dheeraa fudhannee marii rakkoolee biyya keenya keessa jiru irratti kaafneerra. Walumatti qabaadhaan cufuudhaaf waan guddaan tokko waan alagaan irratti hojjetu beekuu qaba. Sabni keenya dammaquu qaba. Inni biraan warri biyya alaa jirru yeroodhaaf dhaabbatee mariin ture itti fufee uummata keenya cinaa dhaabachuu qabna, mari'achuu qabna, karaa miidiyaatiinis mari'achuu qabna, qaamanis walitti dhufnee mari'annee wanjabeessuu qabna. Kan biraa immoo karaa mootummaatiin ammatti mootummaan aangoo biyya sanitti harkaa qabu maqaa Oromootiin biyya san bulchaa waan jiruuf haa ta'u malee immoo Oromoon abbaa dabaree aangoo qabateetitti gara biraatii haa himamee maqaan balleeffamu malee mirgi isaa isaan kabajamne lafti uummata keenyaa akkuma saamametti jira. Har'ayyuu Finfinnee magaalaa adda addaa keessatti lafti Oromoo akkuma saamametti jira. Oromoon akkuma buqqa'eetti jira. Kana mirga isaa Oromoon gaafachuu danda'uu qaba. Karaa sammaatiin mootummaan illee yeroo ammaa kana mirga Oromoo kabachiisuu qaba. Malee akkanuma Oromoon abbaan aangoo argatee bu'aa argatee tokkotti maqaan isa baduu qaba. Lafa isaa isarraa fudhate isaaf deebisiisuun mirga. Seeraa ala har'allee lafa isaa irraa saamamaa yookaan irraa dhaabsisuun qabu mootummaa saniiti. Malee darbanii nama keenya ajjeesuu fi lubbuu gara balleessuu yaaddoo gaagama keessaa seenu odoo hin ta'in mirga keenya iyyuu yeroo itti kabachiifannu ta'uu danda'u qaba. Guddoo galatooma ulfaadhaa ijoowwan dubbii afanii itti deebinee yeroo biraatillee hin mari'annaa kun jalqaba ulfaadhaa galatoomaa. Muhammad illee walitti fiddee akka marii kana goonuuf carraa nu laachuu keetii fi ulfaadhu galatoomii warra OMNs galatooma.